Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota maatii Odaa Tuubii oduu amma nu dhaqqabee galgala kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dirmannaan Wallagga Gujii Booranaa cimee itti fufee jira. Magaalaa Awwadaahii fi Harar daandiin cufamee jira. Suuqiin, baankiin, waajjirri mootummaa hundi parsantii 100 cufamee jira. Sochiin dhaabbatee jira. Baabbilee daandiin guddaan Jijjiga irraa gara magaalaa Harar geessu amma cufamee jira. Shaambuu sochiin parsantii 100 cufamee jira. Dukaam sochiin hundi dhaabbatee jira. Magaalaa Amboo sochiin dhaabbatee jira. Amboo baankiin, suuqiin, waajjirri mootummaa cufamee jira. Mormiin kun guyyaa 3 cimee kan itti fufu ta'uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo beeksiftee jirti. Injifannoon uummata Oromootiif. Dirmannaan Wallagga Gujii Booranaa cimee itti fufee jira. Magaalaa Awwadaahii fi Harar daandiin cufamee jira. Suuqiin, baankiin, waajjirri mootummaa hundi parsantii 100 cufamee jira. Sochiin parsantii 100 cufamee jira. Baabbilee daandiin guddaan Jijjiga irraa gara magaalaa Harar geessu amma cufamee jira. Shaambuu sochiin parsantii 100 dhaabbatee jira. Dukaam sochiin hundi dhaabbatee jira. Magaalaa Amboo sochiin dhaabbatee jira. Amboo baankiin, suuqiin, waajjirri mootummaa cufamee jira. Mormiin kun guyyaa 3 cimee itti fufa. Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa. Injifannoon uummata Oromootiif. Hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagayaan tura. Channala keenya like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Isin jaalannaa, baay'ee isin jaalanna.